Manni murtii dhaddacha guyyaa har'aa ooleen falmii himatamaa Dr. Beekumaa teessoo fi himataa obbo Namarraa Caalchisaa gidduutti gaggeeffamaa ture gaarii godhee dhaggeeffachaa turuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa himannoota himattoonni dhiyeessan irratti murtoo kennuuf dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qorannoo himataa gaggeessee xumureera. Kanaafis falmii bitaaf mirgaa ilaalee murtoo dabarsuuf qophaa'eera. Himanni Dr. Beekumaan irratti banamee seera yakkaa keeyyata 543 jalatti kan hammatamu yommuu ta'u gosti akkasaas dagannoon nama ajjeesuudha. Himatamaa Dr. Beekumaan yeroo himataa obbo Namarraa Caalchisaa mucaa isaanii waggaa 2 yaaliidhaaf gara isaanii geessanitti dagannoon haga humna qoricha dandeettii daa'imaa ol ta'e waraanuun mucaan obbo Namarraa Caalchisaa battalumatti akka dutuuf sababa ta'aniiru. Qorannoon yakkaa reeffa irratti gaggeeffames isuma kana kan mirkaneessuudha. Manni murtichaas murtee kanatti aanee jiru dabarseera. Dr. Beekumaan hidhaa cimaa waggaa 10 akkasumas ragaan ogeessa fayyummaa isaanii akka irraa molqamu manni murtichaa murteessuun galmee cufee mana galmeetti galmee deebiseera. Mirga oliyyannoo eegamaadha. Seera eegaa. Seera eegaa. Maani waggaa 10. Seera eegaa. Maani jechuudha waggaa 10. Du'atti naa bareedaa. Daawit yommus lafaa ka'ee dhiqatee dibatee uffata isaa erga geeddarate booda gara mana qulqullummaa dhaqee hin sagade. Kana booda gara mana isaa dhaqee buddeena akka isaaniif dhiyeessan hin abboome. Kana irratti isaan hin dhiyeessaniif innis hin nyaate. Egaa akkuma akka hundumti keenya beeknu Daawit mucaan isaa akka du'e beekna. Garuu gargaarsa waaqayyootiin jajjabaatee dhaabbateera. Isinis maal keessa akka jirtan beekna fiilii goona garuu jajjabaannee akka dhaabbannuu fi waaqayyoon nu gargaaru jajjabaadha. Kanumaan kadhannaadhaan xumurra. Kadhanna. Yaa waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo maatii kana wajjin waan taateef yaa waaqayyo galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo hafuura qulqulluu wanta isaan jajjabeessituuf galatoomi. Yaa waaqayyo hafuura keetiin wanta jajjabeessituun ifaat galatoomi. Yaa waaqayyo dubbii keedhaan ati jajjabeessi. Kan hundumaan gootu faatama namaadha ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Amma immoo hundumti keenya yaa abbaa keenya walii wajjin jenna. Yaa abbaa keenya waaqa irra kan jiraatu
maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti isaa ta'u kan dhugoo buddeen keenya irra nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nus kan jajjabaadhaa Kaayyoo si duukaa ta'u nuskan Deemneerra maaf natti dhufta maaf sammuu keessa dhufta sin ajjeesa ilma kootii gadi ajjeeste sin ajjeesa deemneerra deemneerra sin ajjeesa ilma koo ajjeese dhiisu waggaan 10 siif hin marran sin ajjeesa Ani koo balleessaa koo amanee dhiifama gaafa. dhiifamni kee maal naa godhana ilma kootiif gadi ajjeeste maal naa godha dhiifamni kee hin deebisaa ilma koo hin deebisaa ilma koo naaf deebis mucaa koo hin deebisaa bahi sammuu koo keessaa deemi nagaa deemi sammuu kootti hin dhufin dhiifama kee fudhadhu dhiifama keessa barbaadu
Maaloo dhiifama naaf kun. Deemnarraa. Dhiifama. Deemnarraa jedhe. Waa'ee makee yaaduun barbaadan. Sammuu makoo keessaa deemi. Nagaa deemnarraa. Waa'ee makee yaaduu barbaadu deemnarraa. 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 Kaayyoo. Yesus. Yesus. Desi. Jago. Nagaan siif haa ta'u. Erga wanti hundumtuu raawwatee dhufte erga xumuramee dhufte yooma hin deeme. yeroo kun hundumtuu ta'u caljetti ilaalaa turteere. Yeroo caljetti ilaalaa turte. Yeroo mucaan kodootu caljetti ilaalaa turte. Maaliif wanta tokko hin gootu? Maaliif aboo qabdanii humna qabdanii waan tokko maaf hin gootu? Maaliif? Bu'aa beekee hundumaa keessatti asuman ture. Si wajjiniinan ture. Wanta kana iddoo baay'eetti dhageera. Dubbiseeras si wajjiniinan jira. Iddoo baay'eetti argeera. Garuu rakkina sana hundumaa keessatti yeroo mucaa koo dhabu
al tokko illee sin argine. Al tokko sin argine. Yeroo xiyyeeffannoon kee hundumtuu rakkina kee irra ta'u na arguu hin dandeessu. Maal akkan ilaaluu barbaadde? Maal akkan ilaaluu barbaadde? Mucaan xinnoon omaa hin beekne tokko harka nama abaaramaa tokkotti yommuu isheen ajjeefamtu maal akkan ilaaluu barbaadde? Yommuu isheen nama harka abaaramaa tokkotti yommuu isheen duutu maal akkan ilaaluu barbaadde? Maal akkan argu barbaadde? Inni borba'ee basha'ee akka barbaade jiraata. Mucaa koo garuu wanti tokko bakka naan buusu. Dabeetees moo naaf hin dhuftu. Anis kanaafan dhufe. Isaafan dhufe? Anis kanaafan dhufe. Mucaan koo tokko harka isaa abaaramaa sanaatti akka inni hin duuneefan dhufe. Mucaan koo duuteetti. Mucaan koo harka isaa abaaramaatti duuteetti. Ani waa'ee kee naasaa jira. Waa'ee koo? Ani waa'ee kootti jiru. Ani waa'ee namitittii mucaa koo ajjeestee sana waa'ee isaan dubbachaa jira. Waa'ee isaatu garaa koo na guba. Ani waa'ee isaati. Waa'ee koo miti. Waa'ee namicha mucaa kee ajjeesee akka dubbannu barbaadda? Maal ta'uun? Mucaani namichi mucaa kee ajjeesee akkam ta'u? Akka inni mormi isaa qabamee akka inni dhiphatu du'uun barbaada. Utuu rakkatu, utuu lubbuu isaatiif kadhatu akka inni du'uun barbaada. Akka inni si olitti gad darbatamuun barbaada. Akkas taanaan akkati al tokkoof barcuma firdii irra teessuun barbaada. Akkati barcuma firdii irra teessee akkati murtee laattuun barbaada. Barcuma firdii irra akkati teessuun barbaada. Haa ta'u namoonni warri namichichi akka godhee akka inni mucaa kee ajjeese godhan warri iccitii sobaa dhiyeessaa turan warri dhoksuudhaaf yaalaa turan sunoo akka mataan isaan. Tokkoon ishee lafa jirtuu funaanamtee lafa jirtuu qabamtee warri sobde sun hundumti ishee isaanis akka isaan du'an hin barbaada. Isaanis akka isaan si olitti gad darbataman hin barbaada. Erga murteessuun akka salphaa ta'e ammas murtee akkatti naa murteessituun barbaada. Mucaa kee ishee duutee ala ijoollee lama qabda. Firoomsaadhaaf lalisee. Firoomsaan mana keessa hin jiru. Firoomsaan sirratti fincila. Firoomsaan manaa bahee jira. Firoomsaan hin dhuga. Firoomsaan hin xuuxa. Firoomsaan waan ati jetteen sin naga'u. Laliseen isheen mana keessa jirtus siif hin abboomamtu. Amma akkati waan tokko naa gootuun barbaada. Firoomsaadhaaf lalisee keessaa abbaa tokko erga warri badii godhanii itti murtaa'uun irra jiraate abbaa tokkotti akkati naa murteessituun barbaada. Abbaan tokko si oliin galuu qaba.
firoomsaaf lalisee keessaa itti naa murteessi. Badii guddaa qabu. Waan ati hin beekne baay'eetu jira. Firoomsaaf lalisee keessaa ijoollee kee keessaa abbaa tokko ta'uu qabu. Itti naa murteessi. Maani gaaffiin akkasii. Amma teessuma firdii irra jirta. Murtee kennaa dhufte. Natti maa dhufte maqaa isaanii. Warra sila sarreessite eenyudha isaan siif? Isaan maalidha siif? Isaan diinota kooti. Baay'ee gaarii. Amma murtee kana daftee naa laatta. Firoomsaaf lalisee keessaa abbaan tokko si oliin galuu qabu. Erga teessuma murtee irra jiraatte murtee kana amma daddafii naaf himi. Maal jechuudha faradoon? Murteessuu qabda. Teessuma firdii irra teessee jirta amma. Murteessaa dhufte. Warra silaatti maaliif murteessite? Maal waan ta'aniif murteessite warra silaatti? Cubbamoo waan ta'aniif. Wanta balleessaniif. Wanta balleessaniif. Wanta mucaa koo ajjeesaniif. Wanta isaaniif maluuf. Wanta isaaniif maluuf. Amma daddafiiti warra lamaan kana keessaa abbaa tokkotti naa murteessi. Naa murteessi. Faradoon. Ijoollee kootti hin faradu. Murteessuu qabda. Murteessuu jalqabdee jirta waan ta'eef murteessuu qabda. Amma abbaa tokkotti naa murteessi. Firoomsaaf lalisee keessaa eenyu gara si ola dhaqan? Abbaa tokkotti naa murteessi. Anatti faradi. Ngaagan mucaa kooti. Anatti faradi. Anatti faradi. Anatti faradi. Ilma kootti faradi toleesh. Anumatti faradi. Argitee? Isa kanadhaan nan dubbachaa jiru. Anatti faradi. Isaan maal waan ta'aniif sitti ulfaate? Ijoollee koo waan ta'aniif. Anaaf immoo hundumti keessan ijoollee kooti. Warra ajjeesanis ijoollee. Hundumti keessan ijoollee kooti. Inni ajjeeses anaaf mucaadha. Inni du'e sanaaf mucaadha. Mucaadha anaaf. Maal seete? Addunyaan kun gidiraadhaan guutuudha. Rakkinaan guutuudha. Wanta wal xaxaa meeqatu addunyaa kana keessa jira. Biyyi lafaa kun rakkina qabdi. Biyyi lafaa kun ari'atama qabdi. Biyyi lafaa kana keessatti badii hedduutu godhama. Daba baay'eetu hojjetama. Cubbuu hammana hin jedhamne meeqatu hojjetamaa oola. Yaadi koo inni jalqabaa garuu akkas hin turre. Yaadi koo inni jalqabaa akkas hin turre. Addunyaa mijataa, addunyaa gaarii, addunyaa isin keessa jiraachuu dandeessan, addunyaa akkasii ture yaadi inni jalqaba. Garuu maaltu ta'e beektaa? Dhalli namaa cubbuudhaaf karaa saaqe.
diigame wanti miidhagaan ijoollee kootiif ani yaade hin bittinnaa'e hin diigame seexanaaf karaa laatan namni hin fincile namni cubbuutti galagale cubbuutti naannee fuula isaa naanneeffate hin dhiise waa'ee koo isa booda waa'ee ijoollee gaafa gaafatamte sitti ulfaate ijoollonni koo mancaaniiru jedhee hin dhiisne sokkaniiru fincilaniiru jedhee hin dhiisne maaltu walitti nu deebisee beektaa araaratu dhiifamatu walitti nu deebisee warra du'aaf turan warra badiisaaf turan maaltu walitti araarse beektaa dhiifamaaf araaratu walitti araarse dhiifama kana immoo ijoollee koo gaafate miti gaafatanii miti badiin ta'ee mancaatiin meeqa ta'ee ijoollee koo gaafate miti anatu gaafateen anatu dhiifama gaafate ijoollee koo ulfachuun salphaan turre badii balleessaniif gaafatanii miti badii ta'eef gaafatanii miti anatu gaafate anatu fannoo irratti gaafate anatu fannoo irratti gaafate dhiifama jilkeenfadhee miti kanan gaafadheen dhiifama adaraanaa dhiisaa jedhee miti sababii isaanii hundumaa ofirratti fudhadheen dhiifama akka isaaniif ta'uuf fannoo irratti ol ba'een gaafadheef araarri akka kanatti bu'e dhiifama akka kanatti ta'e du'i akka kanatti hafe jireenyi dhufe salphaan ture miidhuu qaba ture ciniinsuu qaba ture qullaa ta'uun narra ture dhiiguun narra ture reebamuun narra ture gidiraa baay'ee arguun narra ture salphaatti hin dhufne kun hunduu maaliif beektaa araara gaafachuudhaaf dhiifama akka ta'uuf egaa ijoolleen koo isa kana baraniidhaaf isa kana arganiidhaaf waa'een dhiifamaa waa'een araaraa akkam akka ta'e arganiidhaaf inni kun hojii ta'eedha akkasitti du'ii hafe akkasitti baduun hafe har'a garuu hojiin hojjetame sun hundumtuu wanta tokko irratti hundaa'a hojiin ta'e sun hundumtuu wanta tokko irratti hundaa'a hojii gama kootiin eegamu hundumaa an raawwadheera hojii isin biratti hafutu jira cubbuun keessan isiniif dhiifameera akkuma cubbuun keessan isiniif dhiifame isin immoo walii keessaniif dhiisuun dirqamadha waa'een dhiifamaa waa'ee namichaan se'in waa'een dhiifamaa waa'ee namichaa miti namichichi murtee isaa fudhatee hojii isaatiif mana hidhaa isaa seenee ba'eera ati garuu mana hidhaa keessa jirta mana hidhaan argine keessa jirta inni murtee isaa fixeera adabbii isaa fudhatee deemeera ati garuu mana hidhaa keessa jirta
uffata hidhamtootaa uffattee jirta. Mana hidhaa keessa seentee jirta. Ofii keetiin ofitti cufte. Ofii keetiin seente. Ofii keetiin dhuftee lixxe namni sitti cufee jiru. Dhiifama gochuu hin barbaadu jettee dhuftee lixxe ofitti murteessite. Murteen gaafas sitti murtoofne. Murteen gaafas namicha mucaa kee ajjeese irratti murtaa'e. Inni mana dhasaa fixee beesoo keera dhiifama si gaafateera deddeebi'ee. Ati waa'ee isaayyuu yaadachuu hin barbaanne. Ati garuu mana hidhaa keessa jirta. Ati mana hidhaa keessa jirta. Uffata hidhamtootaa uffatteerta hin argitu malee. Hin argine malee uffata hidhamtootaa uffatteerta. Hidditte waan ta'eef hin godhu jette dhiifama hin godhu jette. Maal beektaa mucaa koo ati carraa argatteetta. Baay'ee oliitti hidhamee jira. Baay'ee oliitti hidhamee jira. Ati carraa argatteetta siinsitte. Ati baay'ee oliitti hidhameera. Ifaman koo dhananii baay'ee oliitti mana hidhaa keessa jiran argine malee. Baay'ee oliitti mana hidhaa keessa jira. Hin goonu jedhani. Qoosaa seeteeti. Qoosaa seeteeti. Jireenya dhabdaa. Waa'ee namichaa miti hin dhiifamne. Waa'ee namichaa miti waa'ee keeti. Situ jireenya dhaba. Waa'ee keeti. Waa'ee keeti. Ifaman goone taanaan ana biraa dhaaran qabdu. Isa irratti hirkata. Isa irratti hirkata. Waa'ee keeti. An waa'ee mucaa. Waa'ee mucaa duute. Mucaan duute. Mucaan duute. Mucaan duute. Fooniin duute. Isheen boqonnaa irra jirti. Isheen boqotaa jirti. Waa'ee ishee darbitee haasoftaati. Ati garuu du'aa jirta. Ati garuu du'aa jirta. Waa'ee keetu na yaachisaa naan. Waa'ee badiisa irratti ta'e yaadinati. Ofii keetii miliqi. Ofii keetii bayi. Du'a jalaa bayi. Hin du'in. Hin du'in. Mucaan kee boqonnaa irratti. Hin du'in. Hin du'in. Hin du'in. Hin du'in. Hin ayyamin. Hin ayyamin. Akkasitti nama baay'ee nyaata. Ati hin argine. Akkasitti nama baay'ee nyaata. Akkasitti ijoollee koo baay'ee nyaata. Akkasitti ijoollee koo baay'ee na dhabsiiseera. Baay'ee waliin du'atti deemaa jiru. Dhiifama gochuu dhiisanii cuunfatanii du'atti dachaa jiru. Hin ayyamin kana. Habshaala ta'e. Habshaala ta'e. Hin goyomin. Habshaala ta'e. Habshaala ta'e. Habshaala ta'e. Habshaala ta'e. Miliqi. Maal yoon godheen miliqa? Yoo maal godheen ba'a? Kadhannaa silaa xumurii. Kadhannaa? Kadhannaa silaa xumurii. Kadhata abbaa keenyaa gaafa kadhattee eessatti dhaabde? Eessatti dhaabde? Xumurii. Xumurii. Kadhadhu. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraatu maqaan kee qulqullaa'u. Jedhee. Mootummaan kee dhufu. Jedhee. Jaalalli nu waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu gahu buddeen keenya irraa nuuf kennu. Yakka keenya nuuf dhiise. Nus Jedhee. nus Jedhee. 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 nus kan yakkaniif akkuma dhiifnu. Qorumsatti nu gashi. Hamaa rooshi malee. Mootummaan hankeetti yoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Bilisa ba'i.
tokko si'afa. Galmi